Gaafa deeggarsa sassaabnu guruppii keessa waliin teenne diinii yuunivarsiitii Wallaggaa akka taate Dr. Haliima fa'aa waliin nama haasa'ee nama maallaqa sassaabee irra galchaa ture. Saawwattaa kun kolkolleen kaleessuma sooshaal miidiyaa banattee nama hin beektu. Nama hin beekta waan nama hin beektan. Maali haa qaalisuun? Diimaa gurraacha isaa beekta boraanni bosona jiraatu malee ebalu kadhamu jaal ebalu kadhatu nama 10 caalii beektaatin. Inni eekoo unkaan Oromoo miti unkaan jaalmarroo keetii miti. Itoophiyaa keessaayyuu namni nan beekne hin jiru. Sooshaal miidiyaa namni feesbuukaa fi tiktookii fayyadamu hirinnaa xayyeeqa qizanaam nama hin beektani. Qizanaam deem ganda kee keessa osoo abbaa barbaadde osoo sooshaal miidiyaa tiktookii kana barbaadde Wallaggaa keessa abbaa barbaadde soo gaafatte banee darajaa fi masellem. Namni takkittiin sadarkaa kiyya beekamtii qabu hin jiru. Beekumsaan namni na caalu jiraachuu danda'a. Doktoraallee, Profeesaraallee, Injiinaraallee. Beekamtiidhaan yoo barbaadde eessa si beeka waraanni bosonaa, eessa si beeka wooboon, eessa si beeka balqaaxaa. Jaalmarroon mataa isaa bareechee na beeka. Niitiin jaalmarroo caaltuu na beekti nama waliin nyaadhee dhugeeru. Niitii jaalmarrootii fi daa'ima jaalmarroo waliin saanii tokkicharraa nama nyaatee jabanaa tokko keessaa nama buna waliin dhuge. Qizanaa miti. Isi. Kotut. Xambaataa fi marti mana arabaatiitti gana. Arabannaa ወደዛ ጉርበቲ ጥንቢት ሶለን ጀደምቱ ተከፋቲ በጣም ነው የሚገርመኝ እኔ ብራና ጋር ወርግተ ጉርበቲ ሶለን ጀደምቱ ይውርሌ መጋረጃ ስር ተቀምጤ ቪዲዮ ምቀርሶ መጋረጃው ይጀለት የቴ ቪዲዮ ራብዲ ማነ ስርናቲ ፊ እዶ ስርና ኮንኮላታ ስርና ከሰ ዩቴ ቪዲዮ ራብዲን ቤቱ ወራኔ ስቲ ሲቤካ አትሌ ዴሚ ሩዚ ከኛዱ አቡ ሩዝ ገልብጦ ይብዳ እሺ ሩዝ ሆገንቶኒ አባኦ ሙሉ እንጀራ ሶሻል ሚዲያ ፌስቡክ ከነሮልቲ እያንዳንዱ ንሲ ፌስቡክ ከነሮት ተክቲ ንሲ ነስሪ አኖሎ የተተነበይ እንጅርቶ እሺ አንድ ተክቲ ንሲ ሲጀመር ፎሎ ኩ መሸንኩ መቁረን ይሉን ቀብዱ ጀሩ ፌስቡክ አፍ ቲክቶክ ከነሮት አይደል ማን ይከተላታል ይሄን ተሳን ወርድፋ እኔ እኮ ነመኩ መድበፍርኩ መድበሸንቱ ነው ወርድፋ በር ማልታቴ እሰ ሲቤጋ ወራን ትላለ እንዴ ተክቲ ንሲ ኦሶ አባ ነምኒ ፌስቡክ አቀቡ namni abaawo keessa jiru namni waraana adda bilisummaa oromoo keessa jiru namni nan beeyne hin jiru inkijibiin sisi beekuu dhabuu danda'a kotot sisi beekuu dhabuu danda'a isin beekuu dhabuu danda'a maaliif kaleessa miidiyaa gubbaa dhuftan kaleessa qabsaawaa taatan siqattal anin qabsaa sooshaal miidiyaa qabsoo sooshaal miidiyaa kana biyya ambaa jiraaf iyyuu malee qabsaa sooshaal miidiyaatii miti 2016 2017 nama biyya keessatti qabsaayaa turedha nama oromiyaa keessa taa'ee qabsaayaa turedha nama dhakaa ceekuu kiyya baadhadhee karaarra guuraa turedha. Isin waliin miti qabsoo sooshaal miidiyaa ammas hin jettan kana zimmedhee yaada miidiyaa gubbaa waan dhufee fi taalentii fi dandeettii miidiyaa waan qabuuf isin waliin miidiyaa gubbaa oole. Okay? በጣም jechoota na aarsu keessa abaawoon eessa si beeka jarri bosona jira isin qabsaayaa miidiyaati deemaa biyya arabaa ta'a ruuzii keessa nyaadha deemaa maalii ta'a. Waraana abaaboo keessaa warri miidiyaa fayyadamu warri tiktookii fayyadamu kuma meeqatu jira takkittiin isii sadarkaa kiyya nama fooloo qabdu jira qixa kiyya namni beekan eenyuun miidiyaa warra abaaboo waraana keessa jiru keessa warra miidiyaa fayyadamu keessa maannoo feemas eenyuun gootummaan bar qawwee qofa hidhattee deemuudhaa miti waan qawween bitamuun san qopheessuullee bar gootummaadha inni yoo kalolulaa taate ati ala teettee waan inni ittiin meeshaa san bitu waan inni ittiin fayyadamu qopheessuun bar gootummaadha. Siif gootummaan dhukaasuu qofa yoo taate ilaalcha keetiin sadarkaa barnootaa barbaachisa. Garuu faayinaansii waan jedhamu jira. Laal yoo namoonni waa yaaddan keessa jiraataniif faayinaansii waan jedhamu jira. Inni bosona keessa jiru simbirroo nyaatee hin jiraatu. Simbirroo nyaatee hin jiraatu. Muka nyaatee hin jiraatu. Nyaatee dhugee uffatee jiraata. Kan qarqaaru immoo namuma kana. Waggaa 3-4 gaafa ati miidiyaa kanarra hin turre asirra turre. Waggaa 3-4 gaafa ati teettee yookiin Itoophiyaa iyyuu hin dhufne gaafa sanatti. Warra ammaarra tiktookii gubbaa zarraaf jettu tun Itoophiyaa iyyuu hin dhufne yookiin biyyaa iyyuu hin baane. Sii galee? Kanaaf eessa si beekan jedhiin ani jechi na aarsu sani. Dhaqiiqa jaalmarroo dawwalii gaafadhu bilbila isaa qabattee nasree aanolee beektaa jedhiini. Mee inni si hin beeku siin haa jedhu. Lamin baxaraaqaa akka keessanii waan hin taaneef biyaan soo taate inni ajajaa waraanaati akka keessanii kijibu nama kabajamaadha. Akka keessan kijibaan miidiyaan acanaannaqu. Respect aleen kabajaa qabaaf akka nama tokkootti ta'an. Dhaqii jaalmarroo mataa isaa nasree aanolee beektaa jedhii gaafadhu. Likki keessanii fi sadarkaa keessanitti nama laalinaa.
sadarkaa keessanii fi quality keessanii jazbaa ka ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa na beeke ka ustaaz Naasir Hamzaa na beeke ka hirphaa gaanfuree na beeke ka Kadiir Martuu na beeke abaawoon kee akkamiin na wallaala moo bosona keessa waan ooluuf homaan arguunni akkamiin na wallaala sin beeku waraanni ka jettu ka Kadiir Martuutii fi hirphaa gaanfuree na beekte ka ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa na beeke ka hayyoonni Oromoo meeqa na beekte jarri maali maleekaawiiti moo manfas qudduusiidha maal waan taateef na wallaalti maal waan taateef na wallaalti sin beektu jarri bosona jirti jarri qabsootti jirti eessa si beekti eessa si agarteetti jarri maali bidiraw ijoollee kaleessa waggaa afur dura qawwee godhattee bosona galteessa warma feesbuuka kanarra ture malaayikaadha samaa gabbuute moo dachii keessaa ol baate moo jannata keessaa gad darbamte kanaaf tuffiin isin namaa qabdanii fi jibbiinsi isin namaa qabdan waan baay'ee nama qaanfachiisudha. Ani as jira na waliin dorgoma feetan na arrabsa feetan na faarsa feetan mataa kiyya gaggargalcha feetan waan feetan jedha an isiniif qophiidha. Yeroo feetaniif sa'aatii barbaaddanitti isin keessummeessuuf qophiidha. Garuu ammaaf akka isin nama arrabsitan akka isin ganda nama arrabsitan akka isin maal dhoqqee laqtan isin waliin laaquuf qophii miti. Sababni illee hojii qaba. Sa'aatii amma taa'ee haasayaa jiru kun sa'aatii biizinasaati. Sa'aatii biizinasaati. Sa'aatii namni dalagatee of jijjiirudha. Siraafattiin tokko tokko ka dalagaa hin qabne yoo jiraate yoo namni hojii dhabeeyyiin tokko tokko jiraate akkuma jiraate nama se'uu dandeessi. Koomentii kiyya jala nama hin arrabsinaa. Ayasfalligin. Yoo barbaadde warra koomentii jala maqaa namaa waamaa arrabsaa malee ganda namaa maqaa dhoftanii nama kenna oduu jaalatan. Suura bahan haga argitaniif ijji isin keessaa baatee gafu nyaanii. Laal. Waraanni eessa si beekaa warra jettuuf ila si mudhataa kun. Daa'imti tun daa'ima jaalmarrooti, okee? Damee naata, dhiiga kooti. Ila kun jecha maanni mi'aa qaataal. Argite? Akkam akka wal biraa bareennu iyyuu jechaadha. Itti ayyaal? Keessa naman beektu maalii namaa qabattee ilaaltii jedha. Angaafa san ija abbaa isii ilaaluu fi ija kabaja abbaa isiitii qabuun jaalalaaf kabajaadhaan dhungadhee hammadhe. Maaliif? Ilmoo nama kabajaa qabduuti. Ammas taanaan. Kaayyoon isaa naa ta'uu dhabuu danda'a. Adeemsa karaa qawwee deeggaruu danda'a, deeggaruu dhabuu danda'a. Garuu nama tokko sadarkaa dandeettii isaatii fi sadarkaa gootummaa isaatiin kabajaa isaaf malu kennuufi qabda. Ani kan maatii kiyya arrabse kolkollee sooshaal miidiyaati malee isaan kanaa miti. Garuu wanti ragaa kanallee dhiyeesseef gurbattii Soolaan jedhamtu Zifaacii takka fa'a warroonni akka isaa sun dhuftee waraanni eessatti si beekaa abaaboon eessatti abaaboon Raayyaa Abbaa Macaati ol feemasiidha yaa abaabaa ijoollee nama bosona jirtu warra akka Hirphaa Gaanfuree Kadiir Martuu Aliyyii Saabit jara kanaa olitti feemasiidha Amiin Huseen fa'aa olitti warra akka jaran dura Oromoon beektuudha. Warra waggaa 4 dura bar bosona seente ijoollee shabaaba ijoollee dargaggeeyyii gaafa maastar pilaanii turanidha. Siif birqii ta'uu danda'a. Sisi beekuu dhabuu danda'a. Ana gan ittiin naas faraarra hin dandeettu. Iji. Anaaf birqiidhaa miti. Anis Oromooti bakka angahe ga'uudhaaf tarii karaa dheeraa karaa fagoo isitti fudhatuu danda'a. Garuu bilbila qabaattee dawwali heeloo jaalmarroo nama Nasrii Aanulee jedhamu ka biyya Dubaay jiru beektaa jedheen. Kan maatii isaa guutuu waliin na beeka. Goda jiraatu anillee beeka, anillee Dubaay jiraatu bareechanii na beekan. Hadha ganaa laganaa si'ii xabxaabbaa sooshaal miidiyaa tanaan walloleef abaawoon isa si beeka hoo jette abaawoo miti abiyyiyyuu tarii na beekuu danda'a. Maaliif? Baay'ee beeka waan ta'eef. Nama miidiyaa feesbuuka irra oolu waan ta'eef. Kaabaaboo salphaadha guyyaa guutuu namni taa'aa oolu feesbuuka laala taa'e. Taaptaa borre naa godhu jara ta'uu danda'a. Siigalee taaptaa bima kiyya kanayyuu namni naa godhu jara ta'uu danda'a. Maaliif? Situ camlaaqaa ganda namaatiif nama arrabsu malee jaraan kaleessallee kabajaa walii qabna har'allee osoo karaa gargar baafannee karaa osoo gargar baafannee abaa'oo deeggartee dhiistee maal dabaltaa maal hir'istaaf jedha.
osoo warra ABO'tiin waraana adda bilisummaa warra bosona jiruun ani kana booda hin deeggaru osoo jedheeni Nasri sitti hin buunu nutti hin bu'in daangaa keessatti hin dabarru daangaa keenya nutti hin darbin waan kaleessa nuu gooteef galatoome jedhee sartifikeetii naa kennaan ABO'n. Ani shaqqaalaa garadii akka keessaniitii miti. Siigalee likkii namaan beektu aslan dhiira wallaggaa kana marrabsu yuuna agarraan dhugaa dubbatuudhaaf. Dhaltuma ka'ii jibbaachiste. Dhaltuma malee dhiira nama 4-5 hin caalu. Nama narrabsitu dhiirri isaanii dhugaa dubbatuudhaaf. Agartaniirtan isinillee miidiyaa gubbatti. Agartaniirtan waan namni hin qabne hin qaba namaan jechuun hin ta'u. Waan namni hin qabne hin qaba namaan jechuun hin ta'u. ስለዚህ atiin shaqqaalaa mana nama mana madaamii keessa ooltuu fi Nasriin jaalmarroo biratti qixa yoo jette dogongortee jirtu. Siigalee gurbattii Soolan jedhamtu ximbii kaleessa biyyaa baate horii loon booranaa jechaadha. Horiin kaleessa biyyaa baate ABO'n sin beeku naan jedhuu hin dandeettu. Takkittiin isiin awwal laaltu. Udaan. Takkittiin isii. Feesbuuka kiyya jala seen ilaalu hordofaa nama 180 qaba. Har'a osoo hin taane gaafa dubbanni Oromoo hidhamee lubbuu isaa hamaaru haccee goota Oromoo ajjeesan san gaafa an waraana adda bilisummaatiif adda durummaan dhaabadhu san gaafa san taa'ee bosonaa na daawwata warra ABO. Bosona keessa taa'anii na daawwatan. Jaallan bosona san keessa jiran ta miidiyaa fayyadaman ta'anaan wal beeku wallahi isin dhalatu keessan kan isin hin beeynetu jira. Kan nama faxaraachuu warra isinumaa hin beeyne nama akkana jedhamu. TikTokiin keetuu jiraatu kan beeyne. Yeroo jalqabaatiif geemii TikTokii kanarra bar namni taphatu kana namni Habashaa waliin taphatee rikaardii akka biyya Itoophiyaatitti 800 rikaardii cabsee waan argadhe sanuu dabarsee uummata kiyyaaf saba kiyyaaf garaa kiyya gororroo xiyya sanatti gadi galchoo osoo hin taane uummata kiyyaaf qooda jedhee akka Itoophiyaatitti rikaardii geemii namni cabsee ana. ABO'n sin beeku jettee hin alba'in asirra. Siigalee hin alba'in. Namni biyya Dubaay kana keessa dhufee hayyuun Oromoo abbaa barbaadde beekaan Oromoo abbaa barbaadde ka'anaan osoo wal hin argin deeme hin jiru. Yoo tasa karaa wal jala nu dabarse wal dabarse biyya kana keessa ture doktora abbaa barbaadde himi meeqa Dubaay keessatti ani simatee. Bakka hin dhaqqabne hin hooqatina. Bakka hin dhaqqabnee fi nama itti hin dhaqqabne hin hooqatina. Isteeppiidhaa fi naamusa keetiin deemnaan garuu ana bira darbuu dandeetta. Bakka an gahee fi haga an beekame waan an hojjedhe kana ol hojjetuu dandeessa. Maaliif? Atis namuma akka kootii waan taateef ilma namaa waan taateef bakka feete gahuu dandeessa. Anaa ol beekamaa ta'uu dandeessa. Anaa ol nama barumsaan fagaate ta'uu dandeessa. Anaa ol nama saba Oromoo biratti jaalatamu ta'uu dandeessa. Garuu yoo hisdii beektaa hinaaffaa qofarraa yoo fagaatteedha. Hinaafte taanaan bakka tokko hin geettu. Yoo hinaaffaan qabaanne garuu anaa olitti beekamuu dandeessa. Waan kamiinuu na caaltee argamuu dandeessa. Ani garuu sitti ni naafu. Ni naafu maa yoo guddatte ilma Oromooti. Yoo beekamte ilma Oromooti. Yoo bakka feete jette ilma Oromooti. Kanaan ala garuu jaala abbaa barbaaddee ka bosona keessa jiru fira kee yoo ta'e ilma adaadaa ilma abbeeraa kee yoo ta'e dawwalii nama Nasrii Aanolee jedhamu ka Dubaay jiru beeytaa yoo jette sooshaal miidiyaa kana guutuu barqatte godhee nama har'aa miti waggaa 3 dura gaafa anaaf haadha manaa kiyya irra duulaa turtan bar gaafa ajandaan kiyya ka'u torban tokko guutuu waa'ee kiyyaa haasa'a. Osoo har'a waa'ee ajandaa waa'ee waraanaa kaastee guyyaa lama namni siyaasa hin jiru. Guyyaa lama miti sa'a lama namni siyaasa hin jiru. Siigalee si'ii as keessa yaatee perperper biyyattoonaa miti hooggantoonni mootummaa maali mucaan kuni sadarkaa kana sooshaal miidiyaa kana ka'isiisuu danda'u. Yoo maal hojjete yoo maal ta'e miidiyaa kana akkanatti yeroo hunda asirra dhufaa ajandaa ta'a jedhanii ofii isaaniitii warra wal gaafatuu danda'an. Wallahi summa wallahi an nama of jajuu miti. Of jajee uummata akka argatu hin barbaada. Haga hin jirre perper godhee of ol geessuu hin barbaadu. An nama namaa oliitii miti. Nama beekumsaan illee nama caalu miti. Nama qabeenyaan illee nama caalu miti. Nama homaanuu nama caalu miti. Garuu qabeenyi guddaan an qabu jaalala ilma namaati. Homaan qabu waan biraa. Qabeenyaan qabu kamaatii kiyyaa fi jireenya dhuunfaa kiyya ittiin nyaadhee dhugu hin qabu. Sanii dhala garuu qabeenyi guddaan an qabu qabeenyi guddaan an hinaaftota ittiin caalu qabeenyi guddaan an gandee ittiin caalu jaalala ummata Oromooti. Sababni illee ani Oromoo ijatti hin bu'u. Oromoo ijatti hin bu'u. Oromoo gandaan hin qoodu. Oromoo amantiin hin qoodu.
gaafa waraana adda bilisummaa Oromoo deeggaraa ture isin dhayxanii abiyyi akkas maaliin akkas ebalu akkas kaaniin kuulloo jetta kaaniin maali jetta kaaniin maali jetta guyyaa takka jechi kuulloo jedhu afaan kiyyaa bahee hin beeku. Waggaa 3-4 waraana kana deeggaree deeggartoota abaa'oo disiipiliinii qaban naamusa qaban keessaa tokko ana ture. Kana daratii kiyya ila qooma kiyya dhaadhee akkana sitti. Sooshaal miidiyaa kanarratti waraana adda bilisummaa Oromoo promoot godhuudhaan beeksisuudhaan duula isarra godhamu irraa qolatuudhaan sanuu laal naamusaan duudhaadhaan safuudhaan beekumsaan ka Oromiffaan dhufe Oromiffaan ka Amaariffaan dhufe Amaariffaan akka inni dhufeef karaa inni dhufeen keessummeessaa garuu disiipiliinii fi naamusa Oromummaa osoo hin cabsin waggaa 3 miidiyaa kanarratti nama waraana kana waliin dhaabataa turedha. Namni dhugaa arraba isaatiif dubbatu ragaa ni ba'a. Gaafa isin maqaa waraana adda bilisummaa Oromoo dhaataa kaani dhayxan kaani buutan kaani wallooftan achi utaalta as utaalta kan arrabsita feetu kaan arrabsita feetu kaan arrabsita feetu kaan arrabsita abiyyi mormuuf jettee dhayxee ganda isaa guutuu wali arrabsita. Gaafa sana anin takkaa deeggartoota abiyyiitiin guyyaa takka wal dhabeen beeku subhaanallah. Guyyaa takka deeggartoonni mootummaa abiyyi deeggaran guyyaa takka suuraa kiyya gaggaragalchanii na arrabsanii hin beekan. Maaliif? An abaa'oo jaaladhee kabajja malee daangaa isaanii ittiin darbu. Nama isaan deeggaran jalaan arrabsu. Nama isaan deeggaran ittiin bu'u. Maaliif? Akka an mirga abaa'oo deeggaruu qabu isaanillee mirga mootummaa deeggaruu qaban. Sigalee akka an jaalmarroo deeggaruu mirga qabu isaanillee mirga abiyyi deeggaruu qaban. Mirga jaraati guyyaa takka tarkaanfadheen beeku. Guyyaa takka deeggartoonni mootummaa mirga kiyyatti tarkaanfatanii hin beekan. Ruul moodelii naamusa waraana adda bilisummaa Oromoo qabu calanqisiisaa waggaa 2-3 miidiyaa kanarra turre. Isin har'a dhuftanii akka saree maraattee kana ciniin kana ciniin kana ciniin kana ciniin beekaansi qabsaayaansi ka waraana jaalatusi ka waraana ijaaresi ka waraana dhaabbatusi abukaatoo waraanaasi abukaatoo gandaasi abukaatoo amantiisi homa hunda keessa akka saree maraattee fiiddanii seentan. Homa hunda keessa akka saree maraattee fiiga kanallee seenta kanas ciniin kanas ciniin. Yoo ati akkas taate yoo lakki abbaan si waliin maraatuun barbaadu kanaas jireenya kiyya dhuunfadhaa ati dhaqi haga irbaaf sinsinni kee geeffattutti utaali. Ati situ fireeshiidha. Fireeshiidhaaf ammoo wanti hundinuu birqiidha. An ammoo waraana deeggaruu, paartii deeggaruu, faayinaansiin bira dhaabatuun, yaadaan bira dhaabatuun, sooshaal miidiyaan promoot, sappoort gochuun naaf haarayaa miti hulluu birqii ayidellem. Waan guddaa miti anaaf. Kana waan ta'eef an akka saree maraattee xaw jedhee gamaa gamana nu taa'u. Yookaan maallayaa gandaa, yookaan maallayaa amantii, yookaan maallayaa maalii. Bakka hunda akka saree maraattee dhaabadhu. Bakki an dhaabadhu bakka 2. Bakki an waggaa 2-3 dhaabataa ture bakkuma 2. Dhimma Oromummaati siyaasatti ogaddee miti abaa'uu deeggara. Islaamummaan kiyyatu qabnaan sabaaf sablammii Itoophiyaa waliin dhaabadhu. Sabaaf sablammii Itoophiyaa waliin dhaabadhu. Guyyaa takka kilmaa kiyyarraa gandi nama takka arraba kiyyaan arrabsameen beeku. Amantiin nama kamuu arraba kiyyaan arrabsameen beeku. Paartii siyaasaatiif hayyoota siyaasa oofan kamuu arraba kiyyaan arrabsameen beeku. Isin amma akira warroota abaa'oo morman guutuu akka saree maraattee ciniintanii fixxanii maal eegaltan deeggartootuma abaa'oo kana keessa warra isin caalan warra ol fagaatanii sadarkaa isinii olii qaban gabbutu tak 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 tak